gurguddaan dhiisaa kijiba kana dhiisaanii dhiiftanii teenyee isin laaluu dadhabne ajaa tana isinii nagga fida ijoollee xixiqqoo isinii balaa barsiisu jira dhiisaa kijiba mee ati nama hudduu qabda maallaqa tokko gadi ergimee biyyatti waan takka godhi mee harargee tana maqaa keetii waan takka godhi kijiba galgalaa ganama miidiyaa banattanii dhuftanii nama 80 irra tetteessanii alba'aa bultan never nama kuma meeqarra teenyee likki gurguddaa keenya kanatti himuu dandeenya dhiisa ummata harargee ummata faanta namaa jala gayyaa'u gaafa namni mataa walii gubbatti ol yaa'ee guddachaa biyyaan jaalalaan tokkummaan guddachaa deemu isin ummata gayyaa'u takka ijoolleen biyya baqaa keessa jirtu waan akka hin beektu isinii bombii itti gad darbu jira jabaa keenya siin jaanka maaliif biyya alaa waan jirtu arra jabaadha haati waan biyya alaa jirtu dhiisaa kijiba nigaa wal sossobaati jebaabaan ulamaayin teenya isin saalfatte xixiqqaa keenya akka kiyyaa kun isin irraa qaanfate akkatti kutaa biraa dhaqee salaam aleikum juwallaale gosti ta'e gosa eenyuu caalte inshaalla eenyirraa waa beekta inshaalla mee harargummaa lelisi mee xiqqisoo harargummaa lelisi baale baalummaa siin lelifti iluu baabur iluu siin lelifti achi booda namuutu kutaa ifii lelisee walit dhufee oromiyaa lelisa gosummaa leliftaa waslaattaa hay haga yoom la teenyee isin laalla bar saalfanne barakkumatti waa poosti goonu dhabnee barakkumatti assalaamu alaykum kutaa biraa gabbaanee jennu qaanfannee ijoolleen biyya arabaa keetti jirtu takkalleen badii qabdu gurguddaa keenya diyaaspooraa badii qabdan rakkoo guddaa sammuu teessan keessa jira sammuun teessan takkalleen hin jijjiiramne maal fiddan maal nagootan akka keenya ayaatanii jirtan haa akka biyya ayaatanii jirtan silaa bararra isin biyya nagaa takka jirtanii gad barra birrii wayii wali qabdanii biyya teenya oromiyaa yookaan hararguma takkittii tana bilisa godhuu dandeessan bar eenyu caaltanii bar isin eenyu caaltanii maa caalmaa kana wallaaltan maa kabaja fira wallaaltan mee walii galaatii harargee tana investi godhaa waan takkaan hay maa rakkanna isinii wajjiin hay gurguddaan keenya gayyaa'ee maa balaa nu darba maa boombii nu darbitanii ol yaatanii birii dooraala 80 dalagattanii as yaatanii galgala kijiba nurra kijibdanii balaa nurra dhaltan dhiisaa kaa bakka ani beeyna nutilleen gosa namuu gosa ni qaba bar kutaa kudha takkaa gosa qaba ni jaqaba akkaati waa hunda agartuttiin harka ijoollee sii balaatti dhalu jira ijoollee sii gaffidee wal faccisiisu jira hundi keessan diyaasporaan biyyoota alaa jirtan hundinuu baqattummaa irraa waan baatan isinitti hin fakkaatin waraqaa eenyummaa xiqqoo isinii kannanii biyya namaa keessa jirtan malee biiti ta'e oromiyaa yookaan harargeedha uummanni harargeedha kabaja fi godhaatii naamusaanii wal guddisaa tokko tahayaa aboo ani isinirraa qaanfadhe uummata harargee gurguddaa ijoollee takka bajiin qabdu uummata harargee gurguddaa kanaa summii gasummaatiyyaa namni tokko waan kana qalbiitti kanneen halaalee jiru uummata gurguddaa kanaa ijoollee boombiitti magayyaa'ee galgala sanuu nama 80 marra nama 100 karra taa'eeti halkan guutuu akkas taate marreeta aboo keessa deebi'u araarsi hin feenu wilii sheekootii miidiyaa irra yaatee nama araarsitullee takkallee hin feenu namni wallolaan araara jettee dhufte namni marreeta nan araarattee miidiyaa irra baat bara keessa fixuu dandeessa kijiba ol baatee nama agarsiifannaa miidiyaa irraa kijibda malee eenyu silaala sanuu nama 80 marra teessee nama 10 meeqarra teessee gaafa gosti tiyya marre way hudduun tiyya marre luccaan tiyya እናታችሁ ማታ ባቄቲ ታዲያ አርጌ ሀዛም ይረክሳል አከሚቲ ሲንጎርፈና አከሚ ወሪጂያን አከሚ ወጂያን ማቅ ጅብተን ጉርጉዳ ኸጀ ዲያስፖራ ረኮ ቀብተን ሱሚ ጎሱማ ኢስንቱ ፊዴ ኢስንቱ ዲማን ማሊ ፊዮት አማ ጆሌና ላላቲ ነሞኒ ሙራዝኒ ጀባ ኸኛን አንጃን ጋፋን አንገቤ ዋን ተከጂ 50 ኸኛ ባቀ ዱጋይ 50 ኸኛ kitte harkan adoit akkasiha akkitti sin deeggaramaa jirtan jabaa haarra biyya namaa jirtani aboo kijibina eenyuun caaltan akka ati biyya namaa jirtu diyaaspooraan kutaa kudha takka hundi diyaaspooraadha maal kijibtan maal fiddan maalis yoomma baatan kana keessa
saalfanne ummata harargee nu qaanfachiiftan bakka nu qaanfachiiftan haasawa wasa haasoytan miidiyaa irra feetanii miidiyaa irra finnee isin quufsina gatii keessan hojii keessan Hamzaa Sheikh Jaabir Hadiir Martuu caffee beesaa tattaa'anii tetteessan gurguddaa keenya ano obboleessi keessan xiqqaan tattaa'a isiniin jaa arrallee borullee irra deebi'e Hamzaa Sheikh Jaabir caffee rammis qalbeessaa Hadiir Martuu tattaa'anii tetteessanii wanni isin nagootan takkalleen hin jiru an dhugaa isinitti hima hin qaanfattanii gisee ammucaan xiqqaan dhaloota dheengadda beektan isin dura taa'ee waa isinitti himu sammuu teessan tana yoomiin irraa waa baradhaan bari isin gurguddaa keenya jeetiin dur irraa kaasee harka isin dhaabire arra gaafa isin gayyaatanii gosummaa hawaasa walitti ta'uu guftanii kijiba kijibtan maal abbaa kiyyaa akka isinii ta'uu feetan maa hawaasa wal nyaachiftan hawaasni keessa kutee bakkaablee wal barbaadu jira maaltu fide waan kana isintu fide magaalaa keessa jiru keessa namni salaam alaikum waliin jiru karaa yaa'utti ummanni harargee isin waan ni seetan magaalaa tana keessa namni salaam alaikum waliin hin jiru ije baasee wal eega inni kun gosatan ije wal ijaafata maaliif wasa kummaa kana wal labsitan hawaasa irratti maa hawaasa wal nyaachiftan hin qaanfattaniis aboo harargee tana guddisa rakkattuu teenya ayyoo teenya meeqaa harargee tana keessa dhukkubee ciciisa ergi Hamzaa Sheikh Jaabir maallaqa biyyatti Hadiir Martuu ergi harargee maallaqa caffee maallaqa harargeetti ergi harargee kunuunsi qalbeessaa maallaqa harargeetti ergi harargee kunuunsi itti jibina wala itu wala umbonna wala haraaf laqallo wala itu minima hinjiru wala alaaf hinjiru noodhe teessaniif fudhaa boolla seenaa maali gosaan eessa geessan mee durgaaf wal qabattanii yaatan laalaa namni isinii gaabba arra namni hanjifa ijatti isin tuf jee maali ummanni mana kana yoo arraa fichu qabbanaa jenne boru dhufee halkan jimaa xiqqisho qamqam jee jimaa goggogaa kana mataan oowwe as gubbaa taa'ee maal abbaa keessanii feetan gurguddaa keenya ammas gurguddaa keessaan dawwallee isin kadhannaa hudduu qabadhaa gattattaa warri halkan kana guutuu hojii teessan fixanii dhuftanii miidiyaa irratti teessanii hawaasa wal nyaachiftan dhaabbadhaan uraan egaa rabbi mataa isin gataa dhaabuu abaarsa dhaabbadhaan ura gatta hin feenu bakka gosummaa hin feenu nuti ummanni harargeedhaa wal qabatee yaa tokko duraanuu warqiidha kutaa kam caala dhugaa walitti nuu feenu barsiisaa kutaa kudha tokkooti ummanni harargeedhaa yoo feetan maal abbaa keessanii barbaadan maa abbaa keessan jaarraa abbaa gataa qabri ciisa dhorkitan rabbi ciisa isinaa dhorkee hojjan abaarsa arra jaba haa nama kumaa fi dhibba baatu silaala nama kuma lama viidiyoo teedhaa ikkisii godhaa ati jabaadha haa arrabsitti nafne maashaallah Hadiir keenya maashaallah Hamzaa keenya maashaallah caffee keenya maashaallah qalbeessaa keenya min ayne sau maal abbaa keessanii isin gurguddummaa kun ani obboleessi keessan xiqqaan hudduu qabadhaan urraa gattaa ijoollee boombii tufaan waliinaa gurguddaan dadhabanne maqaa jiqqii teessan ibidda nu qabsiiftanii rabbi ibidda isin taa qabsiisoo jala baarsa bakka nu dhiisaa galgalaa ganama ummatuma harargee viidiyoo warra harargee takka dhaggeeffatan namni rabbi jii aboo viidiyoo jaala bara harargee biyya jaalalaati bara amma biyya falfalaa gootanii meelaadhaa maqaa kana wal bira qabaadha harargee biyya jaalalaa amma immoo garagalchitanii harargee biyya falfalaa maali ummannummaa xiqqii fixanne sa'aatii 24 galgalaa ganama ba'uma ummata harargee tana maali harargee tun maal taate ummata rabbi siiriitti godhemu maal ta'e ummanni harargee kun maali guyyaa keessa rabbi siirii isin godhe harargee biyya maal taatan bar siirii namaati metu siirii rabbiiti aboo gattaa rabbi kadhadhaa masgida galaadha baay'ee baay'ee bakka masgida du'aa gootan jirta wallaahi maal ta'e ummanni nu dhiisaa gurguddaan harargeedha gurguddaa harargee balaa ijoollee gadhalu jira ijoollee numaan beetu biyya arabaa keessa teessee galgalaa ganama abaluu keenya maali isin warabbul kaaba ijoolleen biyya arabaa ooltu galgala telefoona sii qabattee assalaamu alaikum maaltu dhufeerra caffee keenya maal fide Hamzaa keenya maal fide Hadiir keenya maal fide qalbeessaa keenya maal fide aboo waan gaarii fida hawaasa barisaa ummata rabbiyaati galgalaa ganama isin laallee isin bira kutu jirra gurguddaa keenya isintu rakkoo qaba isintu balaa tanaan deema isintu hawaasa wal ficcisiisu jira isintu hawaasa wal ficcisiisu jira
dhaabaanurra hin barbaannu bakka hin barbaannu kutaan oromoo hundinuu gosa qaba mee warra si komandoo gaafadhu mee warra jimmaa gaafadhu mee warra iluu kana gaafadhu mee warra shawaa wallagga mee hunda gaafadhu hundi gosa qaba gosti warra Harargee eenyu jaal maalitti argatta gosummaa faarsiti maa kijibda maal baatansa namni osoo beekuu kan beekne kara biraayaa maal abbaa keessanii isin kadhachaa oola bar galgalaa ganama keenyitu isin ilaallee uummanni fayyaa qabaa jeetumaan bira kutaa bara hunda keessan maal isin sammuun fayyaa isin qabaa uummata bar sammuun namaa ni dhuufti gizee takka takka akka hudduu dhuufti sammuu isin dhuufe bar fas gootee dhuufti sammuun namaa gizee takka takka bar sammuun namaa ni dhuufti isin dhuufteemi isin dhuuftee akkasittiin beekee hirkadhee ta'a deem bada ka sammuun dhuufte siin jaan biyyatee nyanni beektanii isin sammuu isin dhuufe barma fussu warra bulkaaba sammuu isin dhuufe fayyaa qabdanii wallahi ummata Harargee kana sammuu namni gudduun dhuufaame ummanni Harargee amma sammuun fus jechuu eegala dhuufu bakka ummata kiyya Harargeedha